Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti waggoota dhiyoo as uumamanii jiraniin namoonni sodaa qabaniif akkasumas bakkoota nagaa fooyya'aa qaba jedhanitti bakkaa fi jiru duraan ittiin jiraachaa turan irraa gadhiisuun gara magaalotaatti baqatu. Obbo Talasaa Fufaa godina Shawaa Lixaa aanaa Gandabaratirraa jiruu isaa dhiisuun gara Finfinneetti baqachuu kan ibsu. Yeroo ammaa isa dabalatee maatii 5 hojii waardiyyummaa hojjetee jiraachisu. Seenaa isaa haala kanaan ibsa. Haaluma nageenyaatti jenneetti gadhiisnee mana cufnee lafa keenyas ganneetuma nama hojii eegichaa jira. Haala nageenyaatiin gaafa jettanii waraana ho'aatu naannoo keessanitti gaggeeffamaa tureef moo akkamittiin baatame? Haalli nageenyaa waraanni ho'aa akkasii kana otoo hin taane amma haalli nageenyaa yeroo jennu maallaqa kallattii hundumaan kallattii isaan beektu mootummaa ta'us kan waraana bosonaa kanas ta'u maallaqa si gaafatu beekta maallaqa si gaafatu maallaqa kan ammoo yookiin qabda yookiin qabdu kan ammoo kaffaltu malee jiraachuu hin danda'amu. Naannoo 500,000 olii naannoo miliyoonaa fa'aa kana gaafatu sun kaffaluu baannaan yookiin maatii keetii yookiin dadhabaa keetu fudhatamee waan isaanii keessa gala waan ta'eef sanuma jennee haala nageenyaa kana baqannee argatamu. Yeroo Gindabaratti turte maal hojjettu turtanii? Anoo akkuma nama tokkotti barattee xumureera fi hojii daldalaa fi qonnas baadiyyaarraa deebi'aarra magaalaa keessa jiraachaa ture. Naannoo baadiyyaas hojii qonnaa lafaan maatiin naa kennan qotachaati magaalaattis immoo gabaa maatuma wajjin deddeebinee akkasii maatii kana ijoollee sadiitii maatii kana bulchaa turre. Jiruuf maaf jireenya bareedaa qabna turre achitti bakka amma mannes cufnee maatiis gadhiisnee akkaataa kanaan jirra qaama. Amma qabeenyi keessan achitti hafe lafti qonnaa keessaniis ta'u bakki daldala keessanii haala maaliirra jira quba qabdu? Haalli daldalaa gaaffaan dhiiseen dhaabbataa lafa qonnaa immoo maaltu jira eenyutu sii qotasii yoo qotes immoo eenyutu seeraan sii kenna ishii kaan lafa baafatees moo tole kaloo jedhanii birrii waan muraasa nu erguu barbaadanii maaltu qotatteeti dhaabbateera bakkuma jirutti. Atamma Finfinnee dhuftee hojii waardiyyummaatti hojjechaa jirta jechuudha? Namni waadaa carraaqqatee waa gaarii bareera akkumaaf lubbuudhuma lama bulchuun malee inni Finfinnee baay'ee ulfaataa manni kiraan hin ulfaataa waa shamatattee nyaachuun midhaan hin ulfaataa midhaan bituun kiiloodhaanii nuyi kanan barree egaa idduma maal gootare. Tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan keessumaa kan sanyii Nagaasaatiin hoogganamu araaramanii galaniiru. Inni kun homaa jijjiirama naannoo keessanitti waan fiduun qabu amma gara biyyaatti deebi'uuf siniin dandeessisu haalli nageenyaa achi jiru. Ture beektaa baay'ee gammannee turree daandiin konkolaataa xiqqoo deddeemuu jammareeraa waan jedhan galgalaa ganama warra maatii dadhabaachi dafee gaafachaa turree isaan konkolaataan dura mootummaan ajjabamee waraana mootummaan ajjabamee darbaa ajjabamee ol deebi'aa. Sun saaqameera gaafa jedhan baay'ee gammannee maasitti illee lolli jajjabaa fi miidhaan maatii irra gaheera akkuma kamiittuu kallattii kamiinuu dhaga'uu dandeessu waan jijjiiramni makiinuma darbe malee waan fooyya'ee kana qixxeerumaa waan jiru miti. Namni biraan godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraaraa gara magaalaa Fiicheetti sababa rakkoo nageenyaan baqachuu nuuf hime. Ammas sodaa nageenyaa waan qabuuf maqaan kiyya akka hin himamne jedhees haala jiru yommuu ibsu. Kana jennee hojii tokko iddoo hojjetin wanta akkanaa iddoo hojjetin buuma Oromoo wayin akkamatti abaluu gaddaftanii waraana olii waraana gadi wayin waraana adda bilisummaa Oromoo jirtanii kan jedhu tokko keessa qabna. Deebilee faandoon immoo karaa tokko nu fidha karaa tokko immoo mootummaan dhimmoota akkanaa nu jedha waan ta'eef mootummaa balaaleffachuu yoo ta'in dhimma nu laalu dhabnee dhimma nu kinoo kan nu fullee dhabnee dhugaa waaqatti yoo ta'e qotee bulaan biyya kanaa kana bichaa miti waan baay'ee keessara dhimma baay'ee keessara dhugaa waaqatti rakkoo guddaa keessaan jirru gara deemnullee dhabnee nama nu laalullee dhabnee rakkannee dhugaa waaqatti yoo ta'e garuu kana waaqayyoo bichaan rakkina kana nuuf haa baasu malee
Itti dabaluunis warri baqachuu hin dandeenye rakkooma sana keessa kanneen jiran illee akka jiranis hima. Amma Finfinneetti, amma Sulultaatti, amma Fiicheetti, amma Dagamitti warri baqate jira. Isaan illee warra humna qabu wayin warra duraan kuufatee tooni baqachuu danda'u baqate malee hiyyeessi warri abbaa warraa hin qabaanne dubartiin namni dhalee tooni midhaatiin ulfi hundi rakkatee amma asitti ammafamaa jira. Waanuma qammasullee waanuma akkana solsa'eellee hojjechuu hin dandeenyetu amma yeroo kana keessa rakkachaa jira dhugaa fakkaatu. Saadaam Amaan godina Gujii Bahaatti nama tajaajila geejibaa kennaa ture. Rakkoo nageenya naannoo isaa keessa tureen hojii isaallee dhiisee gara magaalaa Shaashamanneetti baqateera. Erga jiraachuu hin dandeenye waan qabu gurguree fi akka jiraachuu fi akka beektaa yoo hidhamu waan qabu gurguree fi kaffalee bahaa dhaqee dadhabee bakka maatiin keessa lafa faana tokkocha qofa qaba waan ta'eef lubbuma qofaan jiraachuu deemee fi naan jedhanii maatii kiyyana dhiisee dachii baqatee bahee jechuudha. Firoota koo du'an illee deemee boo'ee awwaallachuu hin dandeenye kan jedhu Saadaam itti dabaluunis akkas jechuun ibsa. Adaadaan kiyyaan duutee obboleessa abbaa kiyyaan du'ee maatiin baay'ee isaanii ajaluma rabbi qabatee hin du'anii guyyaa tokko achi dhaqee dhaabadhee isaan wajjin bu'aa qoodamee hin beeku jechuudha. Amma Shaashamannee maaliin jiraachaa jirta? Hojii tokko hin qabu ammatti gaddeebiin jiraataa fi haala yerootii fuudhanii nama hidhanii bakka akkuma kanatti argadde hojiin nyaatte yoo dhabe ammoo galee firrumaa ta'a. Kanaaf laafe ammoo sinuu mana kiras narraa kaffalaa jechuudha. Amma haalli nageenyaa yoo kan tasgabbaa'u ta'e gara Gujiitti deebita moo maal yaaddee jirta? Haalli nageenyaa tasgabbaa'ee nagabboo jennaan maatii kiyya biratti deebi'ee maatii kiyya bira jiraachuu hin hawwa. Margaa Fiqaaduu Yuunivarsiitii Walqixxeetti barsiisaa kan ta'ee fi dhimmoota buqqaatii namootaa irratti qorannoowwan kan hojjeteeru namoonni sababa rakkoo nageenyaan qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiran rakkoowwan isaan mudatu akkas jechuun ibsa. Bakka waraanni jiru irraati namoonni hedduun qe'ee isaanii dhiisanii manaaf qonna isaanii qabeenya isaanii lafa isaanii hunda dhiisanii gara magaalaatti hin baqatu. Kun immoo haala garaagaraa miidhaa garaagaraa hin qabaata. Kaan ariitiidhaan fiiganii miyya isaanii dookumentii isaanii qabeenya isaanii otoo hin fudhatiin bakki waraanni itti dhufetti hin bahu. Warri kaan immoo loon giraan dhiibbaa waraanaa rakkisuudhaan haalli bitaa isaan galuudhaan qotisaa fi qabeenya isaanii jireenya isaanii guyyaa akkaataa duraan itti fufsiisuu gaafa dadhabanii gara magaalaatti baqachuun kun hin jira. Wantoota qorannoo tokko tokko gaggeessaa turre haala qorannoo sanarra jiruutiin namoonni gara magaalaatti baqatanii fi gara magaalaatti baqatanii rakkoo fi dhiibbaan irraa nafne waan baay'eedhaaf saaxilamoo ta'u jechuudha. Nyaataaf dhugaatii dabalatee hin rakkatu. Baqattooti warra gara magaalaatti baqatanii warra magaalatti hin baqanne irraa warra akka kaampii keessa jiran irraa wanti adda godhu carraa gargaarsaa argachuu dhabuu isaaniiti. Itti dabaluunis rakkoolee namoonni kunneen keessa jiraniif furmaanni kan siyaasaatii jedha Margaan. Akka ilaalutti yoo karaa nageenyaa qaamni wal lolu poolitikaal baargeenii gaggeessee waan barbaadu walitti fidee yoo araarame furamuu hin danda'a. Haalli jiru malee kanaan ala karaan itti dhaabbachuu danda'u waan jiru natti hin fakkaatu. Namoonni sababoota rakkoo nageenyaa naannoowwan isaanii irra jiruun bakkoota birootti baqatan yeroo baay'ee kanneen galmaa'anii beekaman waan hin taaneef raagaa qabatamaa argachuu hin dandeenye. Dhimma namoota akkasii kan ilaaleen gama mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne. Nagaan.